Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota koo nageenyi waaqayyoof jaalalli waaqayyoo isa jiraataa bakka isin jirtan hundumattuu isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kiyyaa galata waaqayyoon haa galatoomu. Egaa maarree isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyoon biraa abdiin qaba. Egaa maarree haaluma nuuf mijate keessatti wanta gaarii tokko walirraa barachuun wal jajjabeessuun aadaa keenyadhasii. Egaa maarree anis immoo har'a viidiyoo tokko immoo sagaleedhaan qopheessee dhufeen jira. Egaa warri YouTube irra hojjettan maaliif akkanatti hojjettaa jettanii koomiin irratti hin kaasinaadha. Yaa rakkoo bilbila kiyyaatiin viidiyoo haala kanaan hojjedhe. Har'as immoo dhimma qubee afaan Oromoo irratti gaafii qabadhee tanan dhiyaadhee jechuudha. Egaa yeroo baay'ee miidiyaalee garaa irratti ni ilaallaa ni arginas jechuudha. Baay'een keenya sirreeffama qubee afaan Oromoo yeroo qubeessinu akkuma dubbii afaan keenyatti yookaan dubbii arraba keenyatti warri qubeessinu ni jirra jechuudha. Maarree anis immoo asirratti nan jaaladha jechuudha. Qubee afaan Oromoo dhugaa dubbachuuf taananii. Egaa maarree anis immoo wantan asirratti hojjechuu barbaadee fi taphoonni garaa warreen wanti nama barsiisan hedduutu jira jechuudha. Egaa immoo wanti ani gaafii kana isiniif gaafachuu barbaadee fi anis wantan asirratti hin beekne warra koomantiirra nan baradha. Warri immoo hin beeknes walirraa barachuu ni danda'u jechuudha. Egaa maarree seeronni qubee iskiriinii bilbilaa irratti argitan kanaadha gaafiin kiyya jechuudha. As keessaa isin warri deebii kanarratti hirmaattanii deebii naaf deebistanii qubeen tartiiban akkasitti tartiibeffamee iskiriinii irratti mul'achaa jiru kana isa kamtu seera isaa eeggatee barreeffame isa kamtu immoo seera hin eegne jettanii ilaaltanii deebii sanaaf deebistuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf yeroo akkasitti ilaallu hundisaa sirrii nutti fakkaataa jechuudha. Garuu immoo as keessaa tokko qofatu jecha sirrii hiika qabu jechuudha. Kanaafuu baay'een keenya miidiyaa garaa irratti yeroo qubeessinu qubee haala kamaanii kan nuti qubeessinu qubee qubeessinu sana irratti sirna tuqaalee yeroo fayyadamnu kami kan nuti fayyadamnu jennee hundumti keenya iyyuu keessatti of ilaaluu ni qabnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf gubbaarraa kaasee hanga daarratti kan jiru jecha tokko fakkaata jechuudha. Garuu as keessaa jechi sadi hiika biraa qabu jecha tokko qofatu kan nuti irratti dubbachuu yaadne kana nuuf ibsaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan arras jiru waa'ee waan jedhu fakkaata. Kan baarras jiru waa'ee waan jedhu fakkaata. Kan caarras jiru waa'ee waan jedhu fakkaata. Kan daarras jiru waa'ee waan jedhu fakkaata jechuudha. As keessaa immoo jecha isa sirriin isa kamii kan jettan isin filannoo keessaniin filattanii koomantii jala naaf keessu jechuudha. Yeroo filannoo kana filattanii keessan sababa inni deebii isa kana jettanii sababa inni deebii sirrii ta'eef sababa isaa wajjin naaf teechistu jechuudha. Egaa maarree hundumti keessanuu koottaa hirmaadhaa walaa jajjabeessinuu wal jajjabeessuun immoo aadaa keenya. Kanaafiyyuu warra immoo as hin jirre waamatoo fidaatoo koottaa hirmaadhaa walumaan jajjabaannan isiniin jedha. Egaa maarree deebii isaatiif immoo viidiyoo biraa waliin qabadheetoo anis nan dhiyaadhaa. Hundumti keessanuu irratti hirmaadhaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u jajjabaadhaa. Ani immoo bakka dogoggora kiyyaa irra darbuu osoo hin taane isa kanarraa of sirreessi isa kana seera isaa guuti kan jettan natti himaa isiniin jechuun jaaladhaa. Hundumti keessanuu carraa gaariin isiniif hawwaa koottaa hirmaadhaa. Deebii yeroo naaf laattan sababa isaa wajjiniin naaf deebisaa jechuudha. Ani dubbisa isaan dubbisu iskiriinii bilbilaarraa dubbistaniit isin deebisaa kan sirrii ta'e kan hiika sirrii qabu sababa isaa waliin isa kanatu hiika sirriidha jettanii naaf deebistuu jechuudha. Carraa gaarii hunduma keessaniifuu isiniif haa ta'u jajjabaadhaa. Carraa gaarii.